jajjabduu dhugumatti isiniin jedha ijoollee keenya biyyoota arabaa keessa jirtan ijoollee biyya keessa jirtanii mallaqa rakkatan jettanii rakkana jedhanii isin gaafachuu mallaqa erguu fi meeshaa erguu fi ergasii gatii guddaatti baaftanii meeshaa sanitti gizee galchitan gatii baaftanii abbichi sun immoo tuyyuu gaaf mallaqni harka ga'e gaaf meeshaan harka ga'e xirrig jedhee bilbila isaanirra hidhate. Obboleeyyantii dubbiin jajjaba ufiinis hin taphatin nama bifa laalin ani ama fakkeenyaaf jechuudha akkanumatti nama laalee namni sun akka gaarii ta'e akka badaa ta'e ni beeka jechuudha. Maaliif zimyatanii ebaluu maskiinan hin jiru sachiinatu jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessan fayyaa keessan jecha anillee alhamdulillah galata rabbii nagaa jira. Akkam jirtu jajabaatu viidiyoo kana immoo akka share gootanii nama hunda bira keessattuu ijoollee biyya arabaa bira share godha nama hunda biraan ga'a. Wallahi billahi jechuudha. Hamma ammaatti namni afurna bira ga'ee jira. Ani garuu yuutuubara xiqqoodha. Garuu immoo ijoolleen hedduun dhufanii keessan warroota yuutuubaraa ta'e tiktaakara ta'e maxxanna biyyooyyuu haa ta'u akkatti mallaqa nyaatamnee jira akkatti mallaqni keenya nyaatamee jira jedhani akkamitti isin nyaatama tokko nami tokko dhiira ta'e dhalaaf mallaqa erge dhalaan sun immoo yuutuubara qaba lammaffaa mucattiin tokko ammallee meeshaa biti alarraa naa galchi naan jedhani jettee meeshaa kana bittee kaatee uffata maaltu biyya sanarraa uffata biyya kanatti galcha ambar isinuu ijoolleman biyya arabaa jirtan kun anillee biyya arabaa taa'ee gale takka waan akkana xalabeen beeku takka namallee waa'ee kanarraa fuudheen beeku sara yoo taaniif fakkeenyaaf ati nama sanni jaalattaa miti mallaqa erguufi waan jaalattuuf uffanni kamtu jaala ka biyya keessatti moo sila ka biyya alaati biyya sanarraa tiraanspoortii itti kafaltee taaksii itti kafaltee achi keessatti baasii guddaa itti kafaltee gaafa uffanni isaanii isaan harka ga'e xirrig godhattee dhoyfattee bilbila hidhatan irra namni lama hidhate ammallee akkasumatti jechuudha dhiira lama ka warrumti yuutuubaraa kun nyaate keessattuu dhalaatu dhiiratu achirraa gara biyyaatti rakkadhe maay namni sun miskiina birri yuutuubii gaafa naa dhufte sii kafalanaan jedhee ati akkamitti yaadda isii meeshaa sunis maalinatti beeyte miskiinummaa isii maalin beeytame fakkeenyaaf ana fakkeenyaaf yoo naa taate fakkeenyaaf hamma hiriyummaa hamma online irratti wal beeynu ina waan kana si jaaladha si kabaja sirriitti boleetitiya rabbiif jecha wal qaban boruuf naa taata jettee hin dubbanne boruuf naa taate naqadhiifama naqarqaaruu qabda jechuun hamma na jaalattu hamma na kabaju hamma boruuf na abdattu sini galee kunin immoo waan kana godhanii mitiire gaaf meeshaan isaanii isaan harka ga'e gaaf malleen hundumtuu harka ga'e waa hunduu harka isaanii ga'e bilbiluma isaanii itti fayyadaman kana bilbiluma iimeeliin banatan kana bilbiluma online itti fayyadaman kana xirrig godhanii cufan deebiftee banuu dandeetta waan ta'eef yookiin immoo namoota san akka inni sirratti hin dawwalle goota kun maaliif barbaachise kuni maaliif akkas ta'e isin galee maaliif akkas ta'e sababni isaa maaliif kamallaqaati kamallaqa nyaatta maali jedhee gaafadhu maalitti si nyaatuu dandeettee akkamitti bardhiidha akkamitti si nyaatuu dandeettee jennaan inni biyya biraa jira ani Dubaay ta'e Kuwait ta'e akka jiru beeku Bahareen ta'e akka jiru beeku garuu gaafa ani gaafadhu kana maal naan jedhe sanitti fakkaate rakkadhee hamma yuutuubiin na kafaluu fi sanii fi sii kafala 60 xirrig goote na fakkaata tokko 60 mucaan tokko meeqa nyaatamte 80 xirrig jette 80 mucaa wayillee ani kana dubadhe na wallahi lazim anna garramaayo mucaa way fayyaalumma nama sanii ilaaltee inni hojii kana hunda taate jaalaluma miidiyaa irratti isa jaalattu daawwannama miidiyaa irratti isa daawwatu obboleessa kee kaas keessa jiru jechuudha ka amma Itoophiyaa keessa jiru kun meeshaalee kana bichisiifte kaate maaliif himnataa dhabda ati nama YouTube irraa galii guddaa argatu isiin nama biyya arabaatiitti gubatee cinqamee arrabsamee jibbamee jedhe akkamitti nyaata
ilaa hamma daa'imaati ijoollee isaatti ka uffisuu ga'ee jechuudha. Waa'een mucaa birrii meeshaa alarraa galchite sun immoo maaliif barbaachise? Maali? Gatii guddaa argattan jechuudha. Isin warri yuutubaroonni gurguddoon kun maalumaaf ijoollee biyyoota Arbaa irraa jiran akkamitti uffata fakkeenya uffata achirra bar asirraa achi deeman akka beekutti garuu hin beeku malee Itoophiyaa irraa uffanni aadaa minaaminni meeshaan jedhamu kun Itoophiyaa irraa gara biyya sanii seena tarii achi keessatti jechuun achittis oomishamuu danda'a hin beekamu. Ani bakka ana dhibee jira. Kamallaqaati. Sunillee maal jettiirree dubartoota lama moo suni ka dhiirarraa nyaatte dhiirota lamarraa nyaatte. Tokko mucaan Kuweet jiraata. Barnama garrama. Tokko Bahrein jiraata. Waan isin ajaa'ibu ijoollee biyyoota Arbaa qinduun ka dhiira sun ijoollee lamaan tun Bahreinii fi Kuweet warroonni dhiiraa. Dubartoonni kanaan jechuudha. Warri mallaqa namaa warri mallaqa deeni namaa nyaatanii erga seechi kaatanii lakkoofsa keessan jijjiiratanii erga seechi kaatan lakkoofsa keessan online bar isaan miidiyaa gurguddaa isin fidanii wix isin gochuu danda'ani isin salphisuu danda'an hamma asiiti miti isin maqaan kee jireenya kee guutuutti si baduu danda'a. Mallaqa muraasaa jette haadha fakkeenyaaf nama tokko gaafa tokkoffaa asliin saaqee hin ijoolleen kunniin kun hundi ijoolleen arfan na bira jiran kun an takka maqaa isaanii beeka eenyu akka ta'e takkaan jechuudha. Yoo nama taatan isinillee ijoolleen biyya Arbaa haga kana 5,000 yoo ta'e 5,000 sii kenne jedhe 1,000 takka yoo ta'e 1,000 takka sii kenne jedhe haqa nama deeni namaa nyaate gaafa deeni namaa nyaatte ati xirri jettee miidiyaa irratti ol baata. Xirri gaafsan immoo kana caalaa saalfatta mallaqa kana immoo kafaltiin sirraan oolu har'a daa'imni tun yookiin gurbaan kun yookiin mucattiin kuni keessattuu ijoolleen biyyoota Arbaa jiran kun akkitti isaan mallaqa fidan isaaniif rabbitu beeka. Amma irra guddina kan nyaatamu ijoollee biyya Arabaati malee ijoollee biyya Faranjii takkallee ittiin jiraatu zanaa jedhanii fira ofii qofaan gargaaru malee bakka biraa isaan hin nyaatu. Isin galee kanaaf jechuudha isin jechuu barbaadu. Kanaaf anakin isin jechuu barbaadu mallaqa keessan nama nyaachisina. Ka dhiirallee hin gowwoomin isin fayyaaletti hin rakkatin kijibdi rakkanne. An fakkeenya namoonni isin liqeessitaniif sun namoonni isin ergite meeshaa bittanii ergite rakkinna qaban isaan amma ishee isinii ol argatu warji'atti warroonni miidiyaa gurguddaa qaban isinii warra biyya Arbaa caalu jiru caala argatan warroota akka teennaa tana saantimii argattu tana malee warroonni kun mallaqa gurguddaa argan yookiin warra ji'a takkititti damoosa keessan san cufuu danda'u. Isin immoo maa gowwoomtan maani meeshaan ati bittee nama tokko argitu obboleettii keetii miti obboleessa keetii miti yoo jaalattee taatee fi liqaan garaagarummaa qaba. Fakkeenyaaf jaaladhu ta'iif liqaan immootu garaagarummaa qaba. Yookiin immootu meeshaa bittee alarraa erguun suni maali yoo jettati yaaddu meeshaa biyya keessatti bitadhu jettuuni meeshaalee uffataa ta'e meeshaalee mana keessaa ta'e diizaayinii barbaadan uffatallee kataana turkiin jiraasu bakka bifa barbaadan jira. Ka Dubaay uffanni Dubaay irraa seenu jira carqoomatti yoo barbaadan. Wallahi mucaan takka faa akkitti garaana nyaatte jechuudha. Akkitti isaan garaana nyaata warri mallaqallee akkasuma hin gowwoomina hin ergina. Ta'aaf immoo yoo barbaadan ani bar ta'aaf isin hin jedhe ta'aaf gatii guddaa ittiin baasin meeshaa bitteen ergin sii kafalasiin jedhan malee hin kafalan. Isaan gizee san shaananii sitti haasanii sitti himanii maal jedhan hin saalfatan hin fumaanfuyyuu. Har'a maal jedhan har'a yoo achi miidiyaa san gubbaa wal dhaabdan maal isinin jedha. Viidiyoon kiyya kun immoo warroota yuutubaroota bira ga'uu qaba barumsa isiniif ta'a deebisaa haqa ganda galchaa ofirraa. Mucattiin sun amma kanatti himtetti ka uffata bittee ergite sun meeshaa as keessatti hojjechiiftee kaaftee mallaqa san kafala jettee isaanirraa fuudhee kafala jettee meeshaan isii sun deebi'ee gurgurame. Kasaara moo kasaara miti? Kasaara. Isin haga loppoleentiyya. Akkas isin jechuu barbaada viidiyoo kiyya asumarratti dhaabaa hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaannaa tura baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabajaa. Isin jechuu barbaada guyyaa gaarii isin ta'u
halkan isoote halkan gaarii sa'aatiitti gadhiifamu beekamu waan ta'eef kana isin jechuu barbaada nagaatti bye bye